Nifaata. Kun kabajamtoota kiyyaa akkuma agartan kana egaa avokaadoo ala kanaan kukkutadhee akkasumas immoo muuzii as keessaan qaaquun itti naqa jechuudha. Kunoo haala kanaan daakeera jechuudha. Yaa egaa maashinii waan sagalee hin qabuuf jennaan kaameraa dhaabitoo daakee jechuudha. Mee avokaadoos tokkoon fayyadama. Kanaaf avokaadoo kanas as keessatti naqaa jechuudha. Akkuma agartan kanatti naqee Mamu zayituun fayyadama. Zayituuniin bazee rifeensa kiyyaa oomaan jedhu garuu na nyaata yeroo. Kanaaf kanumatti waliin tura ammoo jirtu shama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota waliiftuu hordofni keessanii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam bultan akkam yeroo kana keessanii nagaa koo galata waaqayyo turtii guyyoota muraasa booda immoo walitti deebinee jirra. Akkam jirtan isinii torbeen akkamiin darbee jechuun jaaladha. Akka nagaa ta'ee abdiin qaba. Egaa guyyaa irrattis viidiyoo haaraadhaan deebi'ee dhufee jira. Dibata rifeensaa yookaan soorata rifeensaa arginu jedhee egaa turee jira. Jidduudhaan immoo anaafis haalli naan mijenne kanumatti adda banne jechuudha. Dhiifamaa kana booda egaa baduu dhiisuun ayyaala. Akkasuma warroonni mana waliiftuu bifa haarawaa taatan subscribe like share gochuudhaan gara maatii keenyatti makamaa. Warri mooyyuu maatii keenya taatanii turtan galanni keessan guddaadha. Ammas turtii keessan haga dhumaan wajjin taasisaa isiniin jenna. Egaa guyyaa irraa kan akkuma agartan kan agarru soorata rifeensaa isa ajaa'ibaa fidee dhufe jechuudha. Baazewee wanni hundumtuu haaraa miti garuu namni tokko rifeensa isaa kunuunfachuudhaaf yookaan immoo rifeensa isaa magariifachuudhaaf obsa barbaachisa jalqaba irratti. Kanaaf egaa mi'aarra walumaan ilaalla akkamitti fayyadamna. Asitti muuzii tokko, avokaadoo tokko, akkasumas hanqaaquu tokkoo fi oliivaa olii yookaan immoo zayituunidha jechuudha kanan inni fayyadamu. Kanaaf egaa hunda kanaayyuu kun akkuma asitti maashinii qopheeffadhee maashinii kanatti kokkunnee walitti deebina jechuudha. Kana viidiyoo kiyyaa hanga dhumaa daawwadhaa. Like subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis immoo share gochuu hin dagatinaa. Kana booda yoo waaqayyo ayyama rabbii ta'ee gara fuulduraatti wantoota haaraadhaan dhufee abdiin qabaa. Isinis nu jabeessaa jechuun jaaladha. Mee turtii gaarii. Kunoo haaluma kanaan akkasitti walitti naqa jechuudha. Kanaaf isa kana miksiin godhaa jechuudha. Kanaaf faayidaa buuphatis ni beektu. Kanaaf meen waliin tura. Kanaaf furdin isaa kun akkuma agartanii viidiyoo isinitti hin dheeressu walumaan ilaallan waliin tura. Kanuu haala kanaan daakamee ba'ee jechuudha. Avokaadoo fi hanqaaquu, zayituunii akkasumas muuzii jechuudha. Kanaaf kan gadhumaan waliin tura. Baay'ee mataa kiyyaanii yeroodhaaf torbee lama waan akkasii dura caafii isaa mureen ture. Maaliif gaanis gidduudhaan hin beektu jireenya biyyaan baate natti hin mijannee deddeebi'ee viidiyoon hojjenne. Kanaaf yeroo duraanii viidiyoo darbe keessatti isinitti himee ture. Rifeensa kiyya akka parmiin miidhe jechuudha. Sababa sanirraa kan ka'e caafiin isaanii goggogee akkasumas immoo mantaa horatee jechuudha. Kanaaf sababa sanii jecha rifeensa kiyya caafii isaa muree amma immoo akka addisiitti haaromsaa jirra. Yoo waan nu gargaare kana booda deddeebisee viidiyoo hojjechuun ayyaalaa. Warroonni akka rifeensa nama dhibu qabdan kan itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf hanga dhumaatti na waliin tura. Viidiyoo kiyya like share gochuu hin dagatinaa. Please subscribe na godha. Galatoomaa. Egaa kabajamtoota kiyyaa deebi'ee dhufe jechuudha kunoo haaluma kanaani. Rifeensa kiyya kun akkuma agartan kana caafii isaa mureen ture. Akkuma isiniin jedhe torbee lama waan akkasii dura muree ture. Maaliif gidduudhaanis immoo kunuunsa isaa nan dhaabe. Maaliif haalli natti hin mijenne akkasumas immoo iyyuu caafiin isaa mantaa qaba hin ciccite. Kanaafuu caafii isaa irraa muree jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan kunoo garuu garaagarummaa baay'ee qaba. Viidiyoo kiyya duubatti deebitanii daawwachuu ni dandeessu. Haaluma kanaan aannan qopheeffadhe kunoo akkuma agartan kana miksii walitti godhee jira jechuudha. Baay'ee bareedaadha, itti fayyadama.
haaluma kanaan ka adda fuudhee qixxa isaa keessa halumaan dibannaa jechuudha. Baazawee namoonni tokko viidiyoo darbe keessatti koomentii tokko ilaalee jira. Bakka yaada adda addaa warroonni naa kennitan jirtu. Jechuun kan namni tokko gaafa viidiyoo hojjechuudhaaf fuula miidiyaa irratti bahee jecha gaafas jecha yaraas waan hundaa fudhateeti. Inni sun immoo ana jabeecha malee duubatti nan deebisu. Baazawee harka kiyyaan nan dibadha maaliif akka wallaa ga'uuf jechuudha. Kaza wanni ilaalchi namaa qabdanii hunda keessan jechuun miti namni tokko ilaalchi isaan qabanii akka negatiivitiitti kan ilaalamudha jechuudha. Kanaaf namni rifeensa kana ol qabu viidiyoo hin hojjetu kana rifeensa jettee kana beeksistaa wantoota akkasii koomentiin argaan ture. Maaliif tokkoffaa ani nama mari'adhee miti kana wanta hundumaayyuu godhu dhugaa dubbachuudha yoo ta'e maaliif gorsi namaa yookaan immoo ilaalchi namaa nan jiraachisan ilaalcha kiyya malee jechuudha. Nama miti ofii kiyyaa fi ofitti amanee viidiyoo nan hojjedhe erga murteeffadhee booda ekelee sun akkana godhee ekelee waan akka rifeensi kiyyaa mana ga'u maal jedhee kan barsiisa wanni jedhu tokko hin jiru jedhee wanni duubatti na deebisuus hin jiru kun akka ilaalcha kiyyaati jechuudha. Maaliif ani rifeensi kiyya nan beeka gatii yeroo hunda ala ooluu ijoollee bira waan hin hafneef gatii hojiin biizii na godheef malee itti fufee viidiyoo hojjechuun anaan salphata jechuudha. Garummaa ayyama rabbii yoo ta'e ammas haalli ni mijata dafee viidiyoo hojjechuun ayyaalaa jechuudha. Kana yoon jedhu waggaa 3 waggaa 2 baranaan rifeensi kiyya akkam akka jiru anaa fi ana qofa beeka jechuudha. Maaliif yeroo sanitti parmii dibadhee wantoota adda addaatiin rifeensa kiyya waan balleesseef baay'inas ta'ee dhugaa dubbachuudha dheeraadha odoo ta'in rifeensi kiyya kun dheeraadha jechuu kiyya osoo hin taane rifeensi kiyya hanganas hin ga'u jechuudha. Maaliif baay'ee nama dhibasii ni ciccita kana caala jechuudha. Bakka adeemsa keessa obsa godhadhee kireemii adda addaa wanuma mana keessatti jechuudha. Wanuma garaatti nyaatan wanna keemikaala hin qabneen rifeensa kiyya akkasitti sirreessaa ture. Kanaaf garaagarummaa waggaa 2 baranaatii fi garaagarummaa waggaa baranaa akkasumas immoo garaagarummaa bara kana rifeensa kiyya irratti natu beeka jechuudha. Kanaaf wanta tokko yaala namatti murteessuu yookaan immoo wanta gadhaana namaan jechuun dura ilaalcha gaarii ofii keessanii qabaadha. Kun dhaamsa kiyyaadha. Kanaaf haaluma kanaan kinoo viidiyoo sanitti dheeressu jedheen viidiyoo dhaaba gidduudhanii haaluma kanaan akkanatti dibadhee jira. Dhugaa dubbachuuf rifeensa kiyya har'aatii fi rifeensa kiyya waggaa 2 barana suura irratti ilaaluu dandeessu garaagarummaa fi wal fakkeenya isaa jechuudha. Eessa wal fakkaataa eessa garaagara bahee jechuudha rifeensi kiyya. Baay'ee maaliif wanni hundumtuuyyuu isinitti himin ture rifeensi namaa akka biqiltuuti. Biqiltuu yeroo kunuunsanii bishaan isaa yoomuu jalaa hin dhumu. Yoo dhiisan immoo akkasuma ciccitee bada. Rifeensi namaas immoo akkuma biqiltuuti. Kunoo haaluma kanaa caafii isaa. Baazawee shaampoo isaatillee jijjiiran ture. Shaampoo akkamiitiinis immoo akka fayyadamu walumaan ilaallaa isinitti agarsiisaa jechuudha. Yeroo miiccatullee yeroo dhabe amma viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa jechuudha. Shaampoo fayyadamu akkasumas immoo erga muradhee caafin isaa akka hin ciccinne akka duraanitti immoo caafin isaa goggogeetu akka amantaa hin horanne wanti fayyadamaa jiru hojjedheera jechuudha. Wanta ana fayyadee isinitti hima. Kanaaf tuffii namaa yookaan immoo nama tuffachuu yookaan hin margadhanii abdii kutuu osoo hin ta'in obsaa waan hundaa yaaluudha. Dhugaa isiniin jedha. Yoo obsaa wanti hin dhufne wanti hin danda'amne homtuuyyuu hin jiru jechuudha. Kan akkuma agartan kana jechuudha. Haala kanaan masaajii godhee jechuudha. Masaajii yoo godhu immoo qeessa kiyyaan osoo hin ta'in foon quba kiyyaatiin jechuudha.
akka taala kana masaaj godhee bakka yeroo miiccamu kun egaa wanti biraa miti kalariin isaa yookaan halluun isaa akka inni namatti tolu dhugaa dubbachuu isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Namoonni baay'een bakka abdii kuttanii abdiin kutinaan rifeensa kiyya yoo ni ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf wanta abdiin kutachiisu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kun haala kanaan xumuree jira jechuudha. Kanatti sa'aatii tokko walakkaa yoo dandeenyu sa'aatii lamas teessisuu nan danda'a. Maaliif keemikaala hin qabu sana booda inni qadhaa jechuudha. Oolmaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Akka jaallattan immoo abdiin qaba, akka itti fayyadamtanis abdiin qaba. Kanaaf itti fayyadamaa wantoota mana keenya keessatti bitannee ittiin fayyadamuu dandeenyu waan garaa keenyatti nyaachuu dandeenyudha. Shaamboos immoo shaamboo akkamittiin fayyadamu isin beeksisa. Kunoo kabajamtoota jaalatamtoota kiyya haala kanaan xumuree jira. Akkuma isin jedhe sa'aatii tokkoof walakkaa sa'aatii lamayyuu tursiisa rakkoo hin qabu. Kanaaf itti fayyadamaa walirraa osoo hin kutin ji'a tokko ji'a lama yoo fayyadamtanii garaagarummaa isaa ofii keessaniif agartuu jechuudha. Akkasumas immoo yoo shaamboon erga si jijjiire isiniin jedhe isa kanaadha. Kuni shaamboodha. Kuni shaamboodha. Kun immoo kondiishinarii wal fakkaataadha. Isinitti mul'ata abdiin qaba. Kuni kondiishinariidha. Kuni shaamboodha jechuudha. Kanaaf kana fayyadamaa baay'ee rifeensa baqa yeroo filtan rifeensi keessan kan irraa dhiqxanii shaamboo itti gootanii akkasumas kondiishinara sukkumtanii yoo irraa filtan hin luqqa'u. Baqa firiizii ta'uun isaa ho'aa dinaa mijatee akkasuma ijoolleen yeroo narraa rafanii yeroo miicadhu walumaan ilaaluu dandeenya. Yookanis immoo kanaan fayyadamaa isiniin jedha baay'ee gaarii dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf viidiyoon kee guyyaa har'aa kana fakkaataan jaallattan jedhee abdiin qaba. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti makama. Viidiyoo kiyya hanga dhumaa daawwadhaa. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaatti tura. Galatooma. Baay'ee baay'ee.